argamna magaalaa sulultaa iddoo addaa Shufune odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbilaa duwwaa 911541788 yookaan duwwaa 911152661 waldaa Biraanuu Adaanachiif hiriyoota isaanii. Gurbaa lakkii kottuu hojii jalqabna otoo humna qabnu maaliif cessannaa wayi. Otoo waan hojjennee eenyuun koomanna dalagnee waan fedhii keenya guuttannaa wayi. Yaa takkee duroomni carraaqqii mataa keetiin dhufaa. Yaa takkee namni hojii tuffatu daandii irratti kufaa. Yaa buzee samiirraa doolarii gasiif roobuun jiru. Yaa buzee harka namaan eegin carraaqqii yaa tiru. Yaa takkee qabaachuudhaaf billaa konkolaataa foogii. Yaa takkee hojii booddee wayyaa Facebookiif TikTokiin. Amma kaachuu wayyaa lakkii dargaggoo. Amma xaaruu wayyaa lakkii dargaggoo. Amma kaachuu wayyaa lakkii dargaggoo. Tattaafachuu wayyaa lakkii sitti liqoodakoo. Brother, my sister, Gammadu forever. Imsoji, Risimo, TikToki, Messenger. Kan halkan raffisu, kan qalbii gabbisu, kan barii raffisu, kan badii farrisu, kan guyyaa raffisu, kan qullaattan bisu. Maal bishaanni jira? Konkolaataa keessa asumatti dhiqattaa, ofii keetillee asumatti dhiqattaa, yoo barbaaddes mana asumaa waraabbatti. Kana hojii uummata fayyadu uumuun. Warree Finfinnee keessa yookaan jiraatan naannoo Finfinnee yookaan jiraatan naannoo Finfinnee. Rakkoo bishaanii furuuf toofta bareedaa isinii finnee toofta bareedaa isinii finnee. Ilaa warri uteelaa kanneen ijaarsaa bishaan nabdanii kanneen ijaarsaa bishaan nabdanii. Kottaa gara sulultaa naannoo Shufunee hanga feetanii gatii salphaadhaan waraabbattanii. Bishaan uteela warri barbaadanii yookaan ijaarsaaf warri rakkatanii. Kottaa bootteedhaan asii waraabbadha yeroo feetanii rottottis guuttadha. Bishaaniin basha bishaaniin basha. Waldaa Biraanuu Adaanachiif hiriyoota isaanii.